manni murtii lafa namni haqa ofii itti argatudha. Mee abbaa murtii haqaan jiraatee haqaan dhalatee haqaaf addunyaa kanarraa dhiyoo kana boqate Frank Capra Seer abbaa seeraa bulchiinsa magaalaa Providence RI kan gara laaffina teessuma seeraa irratti agarsiisee fi sababa sagantaa televezyiinii isaanii kan biyyaalessaatti tamsa'uun beekamanii fi addunyaarraa boqotan isin biraan geenya. Sababni isaa kaansarii rajiijii jedhee ibsi maatiin isaanii kan baase ta'ulleen yoom yookaan eessatti akka du'an hin ibsine. Booda waggaa 40 teessuma seeraarraa erga turanii booda mana murtii bulchiinsa Providence irraa bara 2023tti soorama ba'an. Abbaan seeraa Kaapriyoo kutaan murtii isaanii bakka namoonnii fi dhimmoonni gaarummaa fi marartiin simatamanidha jedhama. Kun immoo abbootii seeraa TV biroo warra ejjannoo cimaa namoota himataman irratti agarsiisan irraa faallaa guddaa kan qabu ture. Sagantaan TV isaanii Caught in Providence jedhamu kan neetwoorkii seeraa fi yakka irratti tamsa'u. Isa booda umrii isaanii keessatti beekamtii isaaniif bu'uura ta'e kenne. Viidiyoonni sagantaa kanarraa qoodaman chaanalii yuutuubii isaanii irratti walumaa galatti daawwattoota miiliyoona 800 oliin daawwatamaa turan. Sagantichi adeemsa dhugaa, yakkaa, tarkaanfii, dhimma manneenii fi lafaa akkasumas yakka xixiqqaa mana murtii bulchiinsaa keessatti raawwataman tamsaasaatu. Bara 1988 irraa eegalee keebilii ummata Providence keessatti tamsa'uu eegaleera. Obboleessa abbaa seeraa Kaapriyoo kan ta'e Yoosef oomishamee sagantichi xiyyeeffannaa biyyaalessaa kan argachuu eegale naannoo bara 2017 yeroo viidiyoon qoodamu intarneetii irratti maxxanfaman. Sababa ilaalcha guutumatti haarawaa qabuuf oomishtoota baay'ee hawate. Tamsaasa saganticha kana walitti qabamaa ta'e ganna bara 2018tti kan eegale yoo ta'u kallattiin kutaa murtii isaa keessa ta'ee isa umrii jaarsummaa keessatti urjii isa taasise. Dhuma 2010 keessa naannoo dhaabbileen 200 ta'an guutuu biyyaatti saganticha tamsaasaa turan. Kutaan haaraan kan xumurame yeroo obbo Kaapriyoo bara 2023tti soorama ba'anitti. Nuti oomisha mana murtii biroorraa addadha. Sababni isaa adeemsa dhugaa yeroo dhugaa keessatti agarsiifnaa jedhan bara 2019tti. Wanti hundinuu tasa kan uumamu yoo ta'u namoonni dhihaatan murtiif abboomamuu qabu. Viidiyoo beekamaa ta'e tokko keessatti abbaan seeraa Kaapriyoo himata saffisaa kan nama waggaa 96 irratti dhiyeessan yeroo inni ilma isaa dhibee kaansariitiin qabame yaalchisaa yeroo turetti dhugumaan ati waan Ameerikaa hunda jechuudha jedhe abbaan seeraa Kaapriyoo namichaan. Kunoo ati waggaa 90 keessa jirta, ammas maatii kee kunuunsaa jirta. Kun waan ajaa'ibsiisaadha jedhe. Abbaan seeraa Kaapriyoo haasa'uu fi jaallattoota isaa waliin wal arguuf bal'inaan imalaa ture. Manni murtii bulchiinsa isaa haala hin yaadamneen bakka daawwannaa turistoota ta'ee xumurame. Abbaan seeraa Kaapriyoo hojii isaan kutaa murtii keessatti hojjetanii fi isaan booda jireenya namoota miiliyoonaa tuqe. Manni murtii abbaa seeraa Kaapriyoo Federaal Hiil irratti argama. Kunis naannoo bara 1920 keessa hawaasa Ameerikaa Xaaliyaanii kan baay'inaan ummata qabu keessaas tokko ture. Bara 1936 isaan ilma lammaffaa kan obboloota sadan haadha isaanii Filoomenaa fi abbaa isaanii Antooniyoo kan gurgurtaa muduraa fi nama aanan dhaqqabsuun geessuun hojjetan turan. Maxxansa kolleejjii Providensitti akka dubbatanitti yeroo ganna keessa balbala Oskaanaa bannee ho'a argachuuf wal jala gallee teenyaa jedhu. Maatii isaanii waliin walitti qabamanii akka turan yaadatu. Halkan san keessaa tokkotti abbaan isaa guyyaa tokko abukaatoo akka ta'u itti hime. Na ilaali, abukaatoon yoo na barbaachise hin bitadhu. Ati ilmi koo addunyaa kanarratti abukaatoo cimaa taatee akka beekamtuun tilmaamee jira ittiin jedhe. Ijoollummaatti abbaan seeraa Kaapriyoo kophee qulqulleessaa turan. Gaazexaas ni geessu turan. Akkasumas konkolaataa aananii irratti qacaramanii hojjechaas turan. Booda guddina isaa kanneen ilaalcha gara laaffina kan kutaa murtii isaaniitti fide akka ta'es dubbatan. Abbaan koo guyyaa guyyaan ganama keessa
sa'aatii 4tti hojii dhaquuf ka'a ture jedhan. Gonkumaa komatee hin beeku. Waan waaqni isarra kaa'e hundumaa danda'ee nu guddisaa ture jedha. Abbaan seeraa Kaappiriyoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Providence irraa bara 1953tti mo'ataa ispoortii olaanaa ta'uun kan eebbifaman yoo ta'u, bara 1958tti kolleejjii Providence irraa eebbifaman. Kaappiriyoon yeroo barnoota seeraa yuunivarsiitii Sooflook Boostonitti barachaa turanitti yeroo boqonnaa isaaniitti mana barumsaa uummataa Providence keessatti qacaramanii ijoollee barsiisaas turan. Yeroo wal fakkaataa keessatti bara 1962 irraa eegalee miseensa mana maree magaalaa Providence ta'anii tajaajilaa turan. Booda abbaa alangaa mootummaaf dorgomanii dabran. Waggaa 38tiif abbaa seeraa mana murtii bulchiinsaa Providence ta'anii tajaajilaa eega turanii booda bara 2023tti soorama ba'an. Abbaan seeraa Kaappiriyoo ummataaf qofa osoo hin taane karaa hiika qabuun isaan waliin walitti dhufeenya uume. Namoonnis ho'inaa fi murtii isaaniif deebii kennuu hin oolle jedhe gootichi bulchaan Dan Meekeen wayita Rood Aayilaanditti ibsa kennanitti. Inni abbaa seeraa qofa ta'uun osoo hin taane mallattoo gaarii laaffina teessuma dhaddacha seeraa irratti agarsiisaniinis beekama. Yeroo haqni nama waliin madaalamu haqni caalee argamuu akka danda'u nu agarsiisa. Kana jechuun namni mana murtii dhiyaate kamuu eenyummaa isaa dura qabuun osoo hin taane haqa battala sanatti harkaa qabu qofaan mo'atee bahuu akka danda'u agarsiisuu isaa ture. Bulchaan MCK alaabaan US fi Rhode Island dhaabbileef gamoo mootummaa hundarratti hanga awwaalchi abbaa seeraa Kaappiroo raawwatutti iddoo duraan fannifamurraa gadi siqee akka fannifamu ajajaniis turan. Abbaan seeraa Kaappiriyoo haadha manaa isaanii amma lubbuun jirtu Joyce Kaappiriyoo irraa ijoollee 5 kan godhatan yoo ta'u, akaakilee 7 ilmaan 2 gara biroo irraa argatanis ni qabu. Ijoollee isaanii keessaa 2 Frank T. Kaappiriyoo bulchiinsa qabeenya mootummaa kan ture yoo ta'u, David A. Kaappiriyoo ammoo bakka bu'aa uummataa ta'ee Rhode Island keessatti tajaajilaa akka ture ragaan argannee ni mul'isa. Egaa dhaggeeffattoota keenya seenaa abbaa murtii Kaappiriyoos galaana gamarra taakkitee dhiheessuun maaliif si barbaachisee kan jedhu yoo jiraate, namni kun namoota himatamanii mana murtii dhiyaataniif garaa laafuudhaan haqni qofti olaantummaa akka argatu gochuun addunyaa irratti nama beekamtii qabu waan ta'eef muuxannoon isaanii kun abbootii seeraa biyya keenyaatiifis qooda olaanaa gumaachuu danda'a kan jedhu irraa ka'ee kana gochuu danda'ee jira. Yoo isinitti tole like, share, copy link gochuu hin dhiisina. His courtroom was more than just a place of law. It was a place of humanity. And that is why the world will always remember Judge Frank Caprio.